Yooyaa hiruu intijeroota kan laallutaa jechuudha. Hiruu intijeroota fakkeenyaaf gocha lama tuqaa saddeet kanarratti kanneen armaan gadii hirii ja'a unoo akkuma agartan asirratti kana hiruun isin dhibu gaa isin barattoota Afrikaan faast laarnari waan taataniif jechuudha. Kana hiruun isin hin dhibu jechuudha. Meeqa gaa negatiif meeqa jechuudha negatiif lama kunoo kunis akkasuma negatiif lama ta'a jechuudha. Haasii kunoo akkasumatti kun maali negatiif lama ta'uu kun positive because negative fi negative maali golgola wal dhaamsa sababni inni positive lama ta'eef jechuudha. Saddeetiruu afurii gaafa hirtaniif meeqa saddeet negative saddeetiruu negative afurii negative fi negative gisee wal dhaamse meeqa ta'a jechuudha. Lama lama ta'a kun positive saddeetiruu afurii meeqa ta'a jechuudha. Lama ta'a jechuudha. Okay, gaafiin lammaffadha mala ja'a lakkoofsa waliif hiraman lakkoofsa waliif hiraman lamaan keessaa tokko negatiif yoo ta'e gaheen isaanii lakkoofsa negatiif immoo pozitiivii ta'aa jira kun akkuma asitti kanuma as ilaalle kana jechuudha. Isaan san keessaa warri tokko waliif hiraman san keessaa tokko negatiif yoo qabaate gaheen isaanii san negatiif ta'aa moo pozitiif ta'aa asuma akkuma asirra ilaalle fadhu waamamaan haa ta'u fadhu waamsaa haa ta'u tokko keessa negatiif yoo qabaate gaheen nuti harka nu sammaa jechuudha. Raashiin irratti negatiif ta'a jechuudha. Garuu immoo lameen isaaniitu waamaanis waamsaanis yoo wanni wal fakkaataa qaban ta'e jechuudha. Mallattoo wal fakkaataa fakkeenyaaf amma pozitiif takkaa negatiif yoo qabaatan bu'aan teenya maal taate jechuudha. Gatiin waliin hiramiinsaan argame san maal ta'a pozitiif ta'a jechuudha. Kanaan beektan isin barattoota Afrikaan faast laarnar waan taataniif akkasidha. Kun sadaffaarratti maal jedha lakkoofsonni waliif hiraman ja'a lamaanuu lakkoofsi nuti waliif hirru san lamaanuu ja'a negatiivii yoo ta'an gaheen isaanii lakkoofsa negatiiviidha moo lakkoofsa pozitiivii ta'a. Kunoo akkuma asirratti dubbanne jechuudha. Negatiif lama yoo waamaanis waamsaanis negatiif ta'an jechuudha. Takkaa immoo yoo mallattoo wal fakkaataa qabaatan yeroo hunda maal ta'a jechuudha. Bu'aan teenya pozitiif taate jechuudha. Okay, tuuta lakkoofsota intijarii zeeroon ala keessatti baay'isuu fi hiruun galgaltoo waliiti jedha. Lakkoofsota intijarii zeeroodhaan ala keessatti baay'isuu fi hiruun galgaltoo waliiti jedha. Fakkeenyaaf maal jedha 12 sadiif hiruu yoo barbaanne lakkoofsa biraa kan sadi waliin baay'atee 12 nuuf kennu barbaadna jedha. Yoo 12 meeqaaf hiruu barbaadne jechuudha. Sadiif hiruu barbaadne lakkoofsa biraa haa sadiin baay'atee 12 nuuf kenna jechuudha. Barbaadna jedha. Innis maal jechuudha haa sadiin baay'atee nuuf kennu 4 jechuudha. Nuuf kennu barbaadna jedha. Innis 4 ta'a jedha. Kanaafuu 12 hiruu sadii jechuun meeqa jechuudha. 4 jechuudha. Sababni isaatis sadi baay'isuu 4 meeqa ta'a? Sadi baay'isuu 4 12 waan ta'eef jechuudha. Walii galee hima amma kanarratti jechuudha. 12 hiruu sadii kanarratti maal jedha? Afur jennu kana jedhu keessatti 12 hiramaadha yookaan qoodamaadha. Sadii immoo hiraadha yookaan qoodaadha. Hiraa yookaan qoodaadha jechuudha. Fi afur immoo gahee jedhama jechuudha. Gahee yookaan bu'aa nuti arganne sun jechuudha waliin hirudha. Bu'aa nuti arganne sun walii hiruudhaan maali afurii jechuudha. Gaheen kan itti walii gahee jechuudha. Okay, hiruudhaaf hiikoo akka armaan gaditti kennuun ni danda'ama. Hiruun maali? Lakkoofsa intijarii a, b fi c kamiifuu kan baan walqixa hin taane jechuudha. Walqixa hin taane 0 yoo ta'e a hiruu baa jennaan walqixa ni ta'a caataa jira. Garuu immoo baan yoomiyyuu 0 ta'uu hin qabu jedha. Kun seera beekamaadha jechuudha. Kutaa olittis kutaa hundattuu jechuudha. Seeruma herreega keessattuu seera herreegaa keessatti kana beekuun keessan dirqama jechuudha. Saniifuu kana hin raaffatina barattoota. Kana sirriitti jabeessaa qabadhaa. Maal jennee baan miti walqixa
zeeroodha jechuudha. Yoo inni kun zeeroo haa ta'u ta'e jechuudha, himni keenya kun dhugaa miti jechuudha. Himni keenya kun dhugaa miti yoo baan wal qixa zeeroo ta'e. Yoo ammoo akkanatti isa kana wajjin kaa'uu baanne jechuudha, zeeroo wal qixa miti wal qixa zeeroo baan miti wal qixa zeeroo godhuu baanne dogongora ta'uu danda'a. Dogongora jechuudha deebisa wanni nuti keenya san ibsi firaashinii kana maaltu wanti firaashinii hiruu kanarratti maali wanni eegamu maali wanni hin eegamne jedhanii yoo barreessaa isin jedhan jechuudha. Akkana kana fakkeenyaaf a hir'isuu baadha jenneeti a hir'isuu dhiifama a hiruu baadha wal qixani ta'a caadha yoo jenne garuu ammoo jettaniin maal jechuudha, baan miti wal qixa zeeroo ta'uu qaba jechuudha. Always yeroo hunda barattoota kana hin dagatinaadha jechuudha. Okay, isuma kana gaafa waliin baay'isu nu amma fakkeenyaaf baay'isuu caadhaa haadha nuu kan nayya. Kanas waan biraa gootanii ilaalna. Is easy dha kun salphaadha. Fakkeenyaaf amma a irra baadha fakkeenyaaf taa caadha eegenne criss cross gaafa waliin goonu maal ta'a jechuudha. Gaafa criss cross waliin goonu maal ta'a? A fakkeenyaaf taa baay'isuu maal ta'a jechuudha, caadhaa ta'a jechuudha. Kun kanuma. Hoggaa criss cross waliin godhanii waliin baay'isan akkas nu dhufa jechuudha. Walii galle jeeyyaati. Yaadota hiruu armaan olii irratti hundaa'uudhaan seerota sasalphaa hiruudhaa jechuudha. Lakkoofsa intijarii akka armaan gaditti barreessuu ni dandeenya jedha. Seerota hiruu lakkoofsa intijarii 2 mallattoo gee murteessuuf. Yoo mallattoon hiramaa fi hiraa wal fakkaate jedha, mallattoon geedhaa maal ta'a? Maal ta'a inni? Positiif ta'a jechuudha. Akkuma jalqaba kaasuuf yaalaa ture jechuudha isiniif. Yoo waamamaan fi waamsisaanis mallattoon isaanii gosa akka ta'e, yoo mallattoon isaanii gosa akka ta'e gaheen keenya yookaan bu'aan nuti argannu maal ta'a jechuudha. Bu'aan nuti hiruudhaan argannu san maal ta'a jechuudha? Positiif ta'a jechuudha. Okay. Yoo mallattoon hiramaa fi hiraadha. Hiramaa kan jennuun hiramuuf san. Hiraan ammoo hiramuuf san. Waliigallee barattoota. Hiramaa kan jennuun kun hirruuf deemu san jechuudha. Hirruuf deemu fakkeenyaaf amma a hiruu baa yoo jenne baan maali? Baan hiraadha. Aan ammoo hiramaadha. Waliigallee hiramuu deemuu fi hiratu jechuudha karaa biraatiin. Hiramuu deemuu fi hiratu. Kannuu fi deemuu fi harraa fudhatu jechuudha karaa biraatiin. Kannuu fi deemuu eenyu? Harraa fudhatu baadha jechuudha. Hima kam keessatti a irra baa yoo jenne jechuudha. A irra baa yookaan a hiruu baadha jechuudha. Walii galle jeeyyaadha. Gaafii asitti isinii kanname kana akkuma ilaaltan fakkeenya 29ffaa kanarratti hiramaa fi hiraayya wanni isaanii adda baaftanii mallattoolee isaaniis addaan baastanii jechuudha. Akkasumatti illee maal ta'a goote jechuudha. Gahee isaaniitis maal wajjin mallattoo wajjin keessaanii jechuudha. Mallattoo wajjin takkaa positiif moo takkaa negatiif fayyadamuudhaan keessan barattoota. Okay, amma kun positiifi hiramaa fi hiraanis maal jechuudha. Mallattoo isaanii wal fakkaataadha. Saniifuu 36 hiruu 4 meeqa ta'a? 9 lamaanuu positiifidha. Saniifuu gaheen keenya maal taate jechuudha? Positiif taate jechuudha. Amma kun lamaanuu negatiivimi gaheen keenya maal ta'a? Positiif ta'a jechuudha. Lamaanuu negatiifidha. Yoo mallattoon lamaanuu wal fakkaatee waamaa fi waamsaanis yookaan hiraa fi hiramaa yoo mallattoon wal fakkaatu ta'e gaheen keenya maal ta'a inni? Positiif ta'a inni. Garuu ammoo hiramaa fi hiraa yoo mallattoon isaanii adda adda taate jechuudha. Mallattoon isaanii adda adda ta'e yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma negatiif fi positiif yoo ta'e gaheen keenya yeroo hunda maal ta'a jechuudha? Gaheen keenya yeroo hunda negatiif ta'a. Yoo waamamaan takka waamsaan negatiif qabaate
jechuudha. Yoo waamamaan takka waamsisaan negatiif qabaate takka waamsisaan pozitiif ta'e takka waamamaan negatiif ta'e takka waamamaan pozitiif ta'e takka waamsisaan yoo negatiif ta'e. Kana sirriitti jabeessa qabadha akka eesseen dura waliin hin dhoofne barattoota. Okay. 15 yeroo negatiif 5 meeqa ta'a? Negatiif 3 ta'a. Maaliif? Negatiif 3 ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf 15 5 meeqa meeqa ga'a? 3 ga'ame. Maaliif? 3 baay'isu 5 15 waan ta'eef. Walii galee 3 baay'isu 5 meeqa ta'a? 15. Garuu ammoo mallattoon waamamaa fi waamsaa yookaan hiramaa fi hiraadhaa adda adda waan ta'eef pozitiivii fi negatiivii waan ta'eef gaheen keenya maal ta'a? Negatiif ta'a jechuudha. Negatiif 3dha. Hiramaan pozitiif, hiraan ammoo meeqa jechuudha? Negatiif. Saniifuu bu'aan keenya yookaan gaheen kennuun kun maal ta'a jechuudha? Negatiif ta'a jechuudha. Okay, let us jump on D irra gaafa dhufna jechuudha. Negatiif 30 hiruu 6 30 hiruu 6 meeqa ga'a? 5. Maaliif 5 baay'isu 6 30 waan ta'eef. Garuu immoo waamamaa fi waamsaa keenya mallattoon isaanii adda adda. Waamamaa fi waamsaa keenya yookaan hiraa fi hiramaa keenya mallattoon isaanii adda adda. Saniifuu maal ta'uu qaba jechuudha? Seera armoo olitti kaasaa turre san jechuun yaadachuun dirqama keessani. Mallattoon isaanii garagara yoo ta'e negatiivii fi pozitiivii yoo ta'e amma fakkeenyaaf gaheen keenya yeroo hunda maal ta'a jechuudha? Negatiif. Saniifuu gaheen keenya negatiif 5 ta'a jechuudha. 0 hiruu 5 meeqa ta'a? 0. 0 hiruu negatiif 5 meeqa ta'a ammaasoo? 0. Maaliif akkasi? 0n pozitiiviis miti negatiiviis miti. Walii gallee barattoota. 0 hiruu 5 walqixa ta'a 0 yoo ta'e 0 hiruu negatiif 5 walqixa ta'a 0dha yaa. Maaliif asitti negatiif qabaate kun asitti garuu pozitiif qabaa? 0 dura negatiif maan godhinii jechuu dandeessan. Garuu akkasii miti. Seera herregaa keessatti 0 maal jechuudha? Pozitiiviis miti negatiiviis miti jechuudha. Okay. Isama kanaa yoo wal jijjiirre hoo barattoota. Amma fakkeenyaaf 5 hiruu 0 yoo jenne gatiin isaa dhiiruu 0 ta'a. Mee isin barreessu? Amma 5 hiruu 0dha yoo jenne gatiin isaa 0 ta'a. Dhugamoo soba jettanii deebisuu dandeessan barattoota. Sobaa yoo jettan harkattanii jirtan. Yoo dhugaa jettan ammoo dhabdanii jirtan. Raayitii lamaan isinii godha jechuudha. Warra soba jeeru. Warra soba jeef jechuudha. Raayitii inumaa 3 isinii godhaa'u. Isa kalarii kanaa fi kanaan isinii godhee akkuma jiru tokko kalarii gurraacha kanaan isinii dhaa jechuudha. Raayitii 3 argattan jechuudha. Maali? 5 hiruu 0dha. Warri soba jettan jechuudha. Foolisiidha yookaan soba warri jettan argattanii jirtanii na wajjin jirtanii jechuudha. Gaafa isa ibsu firaashinii bifa A irra baatiin taa'e A irra baatiin taa'e garuu baan not equal to yookaan miti walqixa 0dha akkuma jennee jechuudha. Maal jennee jalqaba irratti x warra kaan hin gooneef malee warra dhugaa jiru x tolcheetiin isinii godha laakuna warra dhugaadha jeef x isinii godheetiin jira. Yeroo hedduu x namaa godhuu hin jaaladhu ani saniifin takkuma isinii godha. Raayitii godhuu haalaan hin jaaladha saniifin raayitii hoggumee godhee nu of kolchaa jecha isin agarsiisu. Mee fakkeenyaaf ammaan tana irra baadheen mee irra baadha yoo inni baan walqixni ta'a daadha jennu fakkeenyaaf ammaan tana fakkeenyaaf inni isin jedhe garuu ammoo maal godhuu qabdanii dirqama restrict isa godhuu qabdan jechuudha. Restrict isa godhuu qabdan jechuun isa kana
dalloo keessa kaa'uu qabdan. Dalloo keessa kaa'uu qabdan hoggaa jennu akkana yoo ta'e qofa jettanii kaa'uu danda'uu qabdan jechuudha. Akkana yoo ta'e qofa jettanii kaa'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kana jechuun koo baan miti walqixa meeqa jechuudha? Zeeroodha ta'uu qaba jechuudha. Dirqama baan as jala jiru kuni zeeroo wajjin walqixa ta'uu hin qabu. Yoomiyyuu barattoota baan waamsisaan jechuudha. Zeeroo walqixa ta'uu hin qabu. Zeeroodhaan walqixa ta'uu hin qabu. Yookaan maali yoo walqixa ta'e maali? It is useless or undefined jechuudha. Waan ifa hin taane jechuudha. Undefined ta'a seera herreegaa keessatti. Seera herreegaa keessatti. Waliigallee barattoota. Waliigallee wal hubannee jeeyyaata. Wal hubanne malee waliin gubanne egaa barattoota. Wal hubannee akka waliin hin gubanne abdii hin qaba. Okay. Hubadhu jedha. Lakkoofsota zeeroof hiruun hiikaa hin qabu jedha. Kun akkuma jalqaba kaasuu fi haalaa turre jechuudha. Lakkoofsa fedhee jechuudha. Zeeroodhaaf hiruun hiikaa hin qabu. Agartanii lakkoofsuma feeteeyu jedha. Lakkoofsuma feeteeyu zeeroodhaaf hiruun hiikaa hin qabu. Hanga amma asitti isa kana gowwomsuudhaaf jechuudha. Kaawwa akka isin jala hin binne godhuudhaaf si fuudhee yoon zeeroodhaa hire jechuudha. Hiikaa hin qabdu jedha. Si fuudhee jechuun amma fakkeenyaaf ati yoo zeeroo firte jechuudha. Hiikaa hin qabdu jedha. Waliigallee isa baadhaa jechuudha. Hiruun amala jijjiirraa iddoos ta'e amala jijjiirraa hammattuu hin qabu jedha. Kana sirriitti jabeessitanii qabachuu qabdan. Ijoodha hubadhu jecha kana sirriitti qabachuu qabdan barattoota. Qormaata kutaa 8ffaratti gaafiilee akkanaati jechuudha isin gara. Akkasuma gaafa qormaata kutaa 12ffaatiif qophooftaniillee jechuudha. Jechoota akkanaatu jira. Akkuma asirratti hubadhu jedhu jechuudha. Teoremii keessa isinii kaa note that sinjeefaa kaa saniifuu fuuldura sanis kaa barattan ta'a jechuudha. Ammoo asirratti lakkoofsa zeeroof hiruun hiikaa hin qabu qayyoo. Any number divisible with zero is undefined jettaniitu boodas kanuma kutaa walitti kaa barattan ta'a jechuudha. Waan haariyaa miti kun. Saniifuu jabeessaa qabadhaa. It is very important to you, student. Kun haalaan isiniif barbaachisaadha jechuudha. Sirriitti qabachuun barbaachisaa qofa osoo hin taane sirriitti qabachuun keessan dirqamaan isiniin jaan dirqama yeroo hedduu nama dirquun jaaladha. Wanta nama barbaachisu ta'e tokko irratti nama dirquun barbaada. Maaliif wanti san isa saniif barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo seera irratti poolaayit irratti nama dirqisiisuun hin hayyamamu. Yoo danda'ame offarii yookaan helpii haa gootuuf san jechuudha. Maal ta'uu qaba jechuudha. Bifa poolaayit ta'een garuu ammoo dirqama hoggaa jennu slightlyidha malee strongly hin dirqamsiisu. Akkasii jechuudha. Taphachaa kooflaa gammadaa jechuudha. Dubbisuu qabdan akkasumatti illee hubachuu qabdan. Waliinillee yaa'uu qabna jechuudha. Yoo akkasiin taane faayidaa malee lafuu nu harkaataa waan ta'e mal jechuudha. Okay, let us move on. Gilgaala kamirratti haa dabarru. Gilgaala 2.6 waa'ee maalii odeessamee ilaallu. Baay'ataa kanneen armaan gadi barbaaduun amaloota baay'isuu kam akka fayyadamte himii jedha. Baay'ataa kanneen armaan gadi barbaaduun amaloota baay'isuu kam fayyadamte jedha. Amma kun amaloota baay'isuu amala jijjiirraa iddooti kun amma. Fakkeenyaaf amala jijjiirraa iddoo 4 baay'isuu 7 fi 7 baay'isuu 4 maali jechuudha. Tokkuma jechuudha takka miti. Kun kana fakkaata jechuudha. Kun akkuma asirratti agartan inni diidhaa irratti immoo maal jedha? 2 baay'isuu ja'a. Ammattuu banee takka baay'isuu jaha asitti immoo ta'a isaan kana kun amala jijjiirraa ammattuuti. Akkana kana jechuudha isin hundi dalagdanii. Okay, baay'ataa kanneen armaan gadi barbaadi jedha. Kana lameen barattoota maal seetan? Zeeroo qofa lakkaadha.
hoggaa lakkoofsa kanatti zeeroo hojjiisanii kana zeeroo qofa lakkaatanii kophaarraa baafattan zeeroo meeqa qabna takka lama sadii asirraa kuma afurii sadii qabna asirraa sadii qabna. Konfiis isin godhuuf akka isin wanni hin taaneef asitti kunoo kuma afur isin barreesse jechuudha. Asirratti garuu ammoo wanni itti godhe koma itti godhe qoodduu jechuudha. Akkana isin godheeti qoodduu itti godhe kuma afur godhe kun rakkoota kan qabu jechuudha. Saniifuu kuma afur baay'isu kuma afurii isin hin jee zeeroo qofa lakkaattan laal karaa salphaa jechuudha. Karaa salphaadhaan kana waliin baay'isuun maal jechuudha zeeroo qofa lakkaattanii lakkoofsa fudhattan zeeroo firii meeqa qabdanii zeeroo meeqa qabdanii asirraa sadii asii sadii waliigala meeqa ja'a qabdan zeeroo ja'a qabna yookaan maal godhuu dandeessanii zeeroo ja'a qabna jennee 10 the power of 6 godhuu dandeessan kudhan paawarii ja'a jechuudha kudhan paawarii ja'a godhuu dandeessan. Okay. Samboota lakkoofsa fudhatan jenna. Lakkoofsa jechuun afurii jira amma gamana afurii jira afur baay'isu afurii meeqa ta'a kudha ja'a. Saniifuu gaa asirraa zeeroo ja'a qabna jennee zeeroo ja'an teenya bira kaanna jechuudha. Kudha ja'a zeeroo lameen teenya zeeroo ja'an teenya takka lama sadii afur shan ja'a jechuudha. Meeqa jechuudha? Gaafa adda babaasan miliyoona meeqa jechuudha miliyoona 16 jechuudha miliyoona 16 ta'a jechuudha. Waliigallee barattoota zeeroo of wajjin kateetti kanname lakkoofsa zeeroo seesan fudhattaniituma takka ammoo karaa gabaabaadhaan gaafa barreessitan saayintifik meetadiidhaan jechuudha. Takka tuqaa jettanii ja'a baay'isuu 10 the power of 7 ta'a. Maali reefuun tana ja'a turte amma maaliif torba taate jechuu dandeessan dhugaa akka qabdanii wanni taateef waan biraatiif hin taane aslaal tuqaa takka finna tuqaa finne barattoota homaa miti tun tuqaadha tun taasirtuun tuqaadha no tanii nama haqetun jechuudha tuqaadha malee homaa miti tana tuqaadha malee homaa miti homaa fi yookaan qoodduu kan inni godhaa fi tuqaan adda adda. Tuqaan tuqaadha hoomaan haddaan qooddu waliigallee takka tuqaa ja'a gaafa jennu fakkeenyaaf ammaan tana yoo lakkoofsa kana amma bakka amma torbaa tana jechuudha yoo ja'a goonu taane reefu ja'a turte jennee dogongorree jira jechuudha lakkoofsi keenya dogongorree jira lakkoofsa kana bifa kanaan barreessinee 10 the power of 6 yoo goone sirrii miti jechuudha maaliif sirrii hin ta'in maaliif jechuudha dandeessan eeqa qabdan akka itti sirrii hin ta'in fakkeenyaaf ammaan tana haa zeeroo keenyuufi fakkeenyaaf amma 16 takka tuqaa ja'a jennee baay'isuu meeqaati jechuudha yookaan baay'isuu meeqaati miliyoona takkaati jennee miliyoona takka jechuun akkuma beektan zeeroo meeqa qaba jechuudha zeeroo ja'a qaba. Okay kana gaafa baay'istan maal jechuudha zeeroo takka laal takka zeeroo takka asii tana eenyuun duraa dhaamsa koomaa qoodduu wanni tuqaa tajaajilanaatutu zeeroo asii tana duraa dhaamsa saniifuu zeeroo meeqa hafe zeeroo 5 hafe jechuudha. Kudha ja'a takka lama sadii afur shan jechuudha. Zeeroo 5 kunoo qoodduun bifa kanaan gaafa dhufte meeqan ol kaatee jechuudha. Miliyoona takkaa fi 600,000 ta'e reefu meeqa ture miliyoona 16 ture. Hay zeeroon tan eessa kuttiree jechuu dandeessan zeeroo nuti reefu asitti raadhisan jechuudha. Saniifuu zeeroon maal jechuudha torba yoo taate zeeroon kunoo torba yoo taate bifa kanaan deemte jechuudha. Torba yoo taate 16 yookaan takka tuqaa ja'a baay'isuu meeqa ta'e jechuudha zeeroo torbaatiin takka lama sadii afur shan ja'a torbeen torbaami zeeroo takkitti tana tuqaa jiru tanaa dhaamsa saniifuu tuqaan achitti sun gaafa dhaamte booda maal jechuudha 16 ta'e jechuudha qoisi meeqaan noofee asitti zeeroo meeqaan noofee takka lama sadii afur shan ja'a jechuudha gartee zeeroon tanya ja'a namni jirti takka lama sadii afur shan ja'a jechuudha. Kanaafuu miliyoona meeqa jechuudha miliyoona 16. Areefni tanaa meeqa dhufe 100,000 fi 60 dhufe jechuudha. It is dead wrong. Kun dogongora du'aa qajahan insaan jarrini akkasitti wal hubanne jee yaada barattoota. Kanaa ni beektanii beekaa tum isin garsiisuu barbaadeeti. Ni beektanii garuu immoo
warra beekuufis yaadachiisuu jechuudha. Irraanfachuu bira warra jiruufis warra hin beekneefis hubachiisuu ni taa'een yaadeeti. Okay, mee itti hafuufnu gaa. Itti hafuufnu. waliigallee amma kaanis akkasuma gootan jechuudha kanneen kanaas 0 isaa irraa fudhattanii 0 meeqa qabna asirraa 0 5 qabna tana jechuun 10 the power of 5 jechuudha kudhan paawarii 5 jechuudha kudhan paawarii 5 jechuudha karaa biraatiin 0 5 qabnu kana kudhan paawarii 5 3 fi meeqa qabna 9 baay'isuu 3 meeqa 27 jechuudha 27 baay'isuu meeqa jechuudha 10 the power of 5 yookaan kudhan paawarii 5 gaafa bira kaanu malee jechuudha takkaawummaa scientific method dhaan gaafa barreessinu malee 2.7 baay'isuu 10 the power of 6 taate jechuudha. Hay asitti jaagoo shangootee maaliif asitti jaagoo taa'ettan? Inni dandeessan dhugaa akka qabdanii maaliif inni asitti jaagoodhe asitti shangoodhe asitti 27 baay'isuu 10 the power of 6 5 itiin jedhe ogaa dura. Eegana ammoo maaliin je scientific method dhaan barreessee 2.7 baay'isuu 10 the power of meeqaatiin je 6tiin je. Waliigallee barattoota zeeroon takkittiin asitti dabalamte sanii tuqaa asitti dhaamsuudhaa teessee jechuudha. As tuqaa wayii tiree wanni zeeroo asitti dabaluuf hin qabdu jechuudha. Yoo zeeroo asitti dabalu lakkoofsi keenya nu dura guddate jechuudha. Qaduraaniitiin adda ta'a. Sanii fi barattoota waliigallee yaada waan hin jechuu barbaade na hubattan yaada. Yoo hin hubanne ta'ellee nu beeksisaa komantii irratti irra deebi'aa yoo jettanis irra deebi'uudhaaf qophiidha. Akkasuma gaafii caanilleen zeeroo meeqa qabdanii taakka 2 3 zeeroo fudhattan zeeroo 3 qabdanii 3 baay'isuu 12 3 hin baay'istan meeqa ta'a jechuudha 36 ta'a jechuudha 36 biratti zeeroo teessan meeqa buufatanii zeeroo teessan 3 hin buufattan waliigallee scientific method dhaan yoo barreessanis barreessuu baatanis it is doesn't matter rakkoon qabu garuu short wayiidhaaf qalamaatiif duraa fixuufi yerootiif duraa fixurra fakkeenyaaf amman tana zeeroo akkanaa yoo isinii dhufe yeroo isinii gubba fakkeenyaaf isin dura kanaadhaan sinu scientific methodin karaa gabaabaadhaan yookaan barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akkana jee 0 jeema akkanuma deemee jechuudha 0 akkana jee deema amma kana mee dila kana barreessanii waraqaas qalamaas fixurra jechuudha karaa gabaabaadhaan jechuudha 0 qofa lakkaattan jechuudha 0 qofa lakkaattanii scientific method dhaan barreessan takka 2 3 4 takka 2 3 4 5 6 7 8 xiqqoon tuni 0 dha 5 6 7 8 9 10 takka 12 13 14 15 16 17 18 19 20 waliigallee 25 saniif karaa gabaabaa maal gootan takka baay'isuu 10 the power of 25 jechuudha 10 the power of 25 yookaan kudhan paawarii 25 gootanii barreessan kun karaa gabaabaa hanga qofa jechuudha meeqaa fi meeqa jidduu deemnee ilaalma reefuun tana asii kaanee as dhufnee asiin achi baanee asiin akkas dhufnee asiin akkasitti as dhufne la hanga qofa barreessuudhaaf kalaqoosa hanga qofa barreessuudhaaf gartee hangas takka isin fayyadde jechuudha. Scientific methodin karaa gabaabaadhaan barreessuudha jechuudha. Amma asirraa dhaamsuuf haalaan yeroo fudhate jechuun nutti wal hubanne yaada kun scientific methodin karaa gabaabaadhaan jechuudha. Okay. Amma gaafiin isiin sadaffaa lamaa jetti yoo dalgee fi dheerinni rektaangiliidha tokko dalgee fi dheerinni jechuudha dalgee fi dheerinni
weight and length kennuun jechuudha. Weight and length kennuun yoo maal ta'e jechuudha dura duubaan isaa jechuudha weight isaa jechuudha meeqa ta'e 12 dalgeen isaa immoo length kennuun meeqa ta'e 15 yoo ta'e jecha bal'inni rectangilii fi naannawa rectangilii barbaadiya. Kun formulaa qaba. Formulaa qaba asirraa kan inni isin dalagu amma bal'ina rectangilii isin dalage. Ammoo naannawa rectangiliidha isiniitu nu dalagee jechuudha commentii irratti kan ergitan ta'a jechuudha. Maaliin jee naannawa rectangiliidha bal'ina rectangiliidha isiniif hin dalage area jechuudha. Walii galee sanii fi gaafii isii afuraffaadha jechuudha. Dalagdanii commentii irratti na erguu danda'u qabdan. Yoo isin dhibdee nu beeksisaa achirratti isiniif dalagnee galakkisuudhaaf qophiidha. Achirratti gaafiin keessan dogongora yookaan dogongora miti kan inni adda isinii baasee san booda deebisaa sirrii fi akkamitti akka dhufte isin garsiisu ta'a jechuudha yoo ulfaatu ta'e barattoota isinitti. Okay, saniifuu isii afuraffaa tanaa fi akkasuma naannawa rectangilii kayyoo kana erguu qabdan jechuudha. Commentii irratti barreessaa. Okay. Wanni dheerina bal'ina rectangiliidha jechuudha. Area gaafa barbaadan maali? Area of rectangiliidha maali? Weight times length jechuudha. Length fi length times weight kennuun kana jechuudha. Isa dalgee fi dheerina kennuun 12 baay'isuu meeqa ta'e jechuudha. Waggaa akkasii 12 baay'isuu 15 ta'e jechuudha. 12 baay'isuu 15 meeqa dhufa? Lakkoofsa waliin baay'isuu ni beektanii lakkoofsa manoota isaanii mana tokko mana 10 mana 100 mana 1000 kayyoo kana waliin eeddaniitiin jechuudha. Aktiivaa fi wal dura duuba isaatiin eeddanii barreessitanii sanboota waliin baay'isuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaan kaanne jechuudha. Ammaan tana baay'isuu yaanu kana. Okay, 5 baay'isuu 2 meeqa? 10 0 barreeffannee meeqa qabna? 0 barreeffanneetiin takka qabna. 5 baay'isuu takka 5 5 fi 6 meeqa ta'a? 5 fi takka meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Okay, takka fi takka baay'isuu 2 sorry takka baay'isuu 2 meeqa? 2 takka baay'isuu takka ta'u takka jechuudha. Walii galee asitti gabbuufattanii 0 gabbuuti asiin akkatti jechuudha. Yoo feetan ammoo akkana gootan 0 asitti dabaltaniitu immoo gabbuutan 0 iddoo 0 rakkoon qabdu waan ta'eef 0 iddoo 0 0 waan ta'eef feetan as 0 keessanii feetan akkasuma gabbuuftan. Maasis 0 idaate injiinaanaan kunoo dhaamse 0 iddoo 0 0 mataa waan ta'eefin akkas godhe jechuudha. Walubanni yeeyyaadha 0 gabbuuti 2 fi 8 meeqa ta'a 2 fi 6 meeqa ta'a 8 ta'a takka gabbuuti jechuudha. Meeqa arganne jechuudha 100 fi 80 jechuudha. 5 baay'isuu 2 10 0 barreeffannee takka qabna. 5 baay'isuu takka 5 takkitti tana wajjin 6 takka baay'isuu 2 2 takka baay'isuu takka takka saniifuu meeqa ta'e jechuudha 100 fi 80 seentimeetir square ta'a jechuudha. Eeriyaan isaa bal'ina isin bal'inni isaa jechuudha. Naannoo isaa isin ergaadhaan jedhee isii fi gaafii afuraffaa dalagaadhaa commentii irratti barreessaa. Yoo isinitti ulfaatu ta'es nu beeksisaadha. Kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Okay, asirraa gaafiilee hanga kana eegatalee ni ga'a jechuudha. Taan isinii yaala teessaniifis yaala maaliif jennaan akkuma Oromoon gaa fardii ni geessa malee waraanu jedhan jechuudha. Ifiifis yaaluu qabdan hoggaa nuti hojjennu jechuudha. Asirratti gaafii isiniis yaaluu qabdan jechuudha. Sana hafte isiniif hin dhiisa jechuudha. Yoo ka ulfaatu ta'e jechuudha tanaa ulfaate jettanii commentii irratti ta ulfaatte jechuudha isinitti nu barreessuu dandeessan jechuudha. Sanirratti hundoofnee isin hojjennu ta'a jechuudha. Viidiyoo qophatti jechuudha. Takkaa'u immoo achumatti barreeffamaan jechuudha. Kanneen isin ergu ta'a jechuudha. Description irratti kanaan yoo bira honneen egaa jechaadha. Intijeroota guutuu fi maangoo qabu. Intijeroota guutuu fi maangoo qabu lakkoofsa guutuu jechuun lakkoofsa lamaa firamu jechuudha.
lakkoofsi maangoo kan inni haa maaliif hin hiramne jechuudha haa lamaaf hin hiramne jechuudha kun karaa gabaabaa haruma saniin qabatan lakkoofsi guutuun meeqaaf hiramu inni lakkoofsa lamaaf hiramu hirruun yookaan hanquun haa maangoo kan inni kun jechuudha maali jechuudha warra lamaaf hin hiramneen maangoo kana jechuudha kun isiniif hariyaa miti ni beektan jedheen yaada. Okay, Hiko tana laallu game. Hiko lama tuqaa shammaa gati lakkoofsi intijarii lamaaf haftee malee hiramu jaa intijarii guutuu jedhama jaa lakkoofsi intijarii guutuu hin ta'in immoo intijarii maangoo jedhama jaa. Kanaafuu lakkoofsi maangoo fi lakkoofsi guutuun cita maaliiti jechuudha cita intijariiti jechuudha. Cita intijariiti maali cita intijariiti jechuudha maal jechuudha jechuu dandeessan. Kana viidiyoo addatti jechuudha isa akkana fakkaatutti boqonnaa tokko irra nafti fakkaata boqonnaa tokko irratti jechuudha waa'ee tuutota irratti bal'inaan laallee ture. Cita jechuun maal jechuudha haja'u akkasumatti illee kibba jechuun maal jechuudha haja'u tokkoon tokko laallee ture sana achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Isa viidiyoo jalqabaatirraa argachuu ni dandeessan jechuudha barattoota. Cita gaafa jennu karaa cita jechuudha karaa biraatiin fakkeenyaaf amma citaan beektanii citaa manaan ijaaramu mana citaa faayyanii jira. Citaa haamamee jechuudha yookaan muramee haamameen kan ijaaramu cita jechuun waan citeen kan ijaaramee jechuudha. Cita jechuun karaa cita jechuun karaa muramee jechuudha karaa biraatiin. Bal'inaan ammoo achi gadi argachuu dandeessan jechuudha viidiyoo boqonnaa tokko irratti hojjenne sanarraa argachuu dandeessanii hubachuus dandeessan jechuudha. Kana fakkaata lakkoofsota guutuudha jenna kanneen kun asirratti kana kun duuboo asirratti gaafa keenya barattoota wanni konfiisu nama godhu keessaa zeeroon lakkoofsa guutuudha jechuu dandeessan. Lakkoofsa guutuudha maaliif akkamitti zeeroon haftee malee maaliif hiramti jechuudha lamaaf hiramti walii galee zeeroo yeroo lamaa meeqa haftee malee meeqa geesse jechuudha zeeroo geesse zeerootti geesse jechuudha. Hanga tokko waan nama konfiis godhuu fakkaata garuu haalaan bareedaadha jechuudha. Zeeroon guutuudha lakkoofsa guutuudha yoo jennan mana dhugaa soba keessatti zeeroon lakkoofsa guutuudha dhuguma soba isiniin jaan maal jettanii deebisan jechuudha. Maal jettanii deebisanii dhugaa jettanii deebisuu qabdan jechuudha. Okay. Lakkoofsa kana fakkaata kanneen fakkaatan lakkoofsa maangoodha. Lakkoofsa maangoo kennuun warra maaliif hin hiramne inni warra lamaaf hin hiramne haftee malee warra lamaaf hin hiramneen lakkoofsa maangoo jennan. Lama hiramanii haftee qaban jechuudha. Walii galee kun asitti takka yeroo lamaa jettanii takka yeroo lamaa amma lama hiramtee haftee ni qabdi jechuu dandeessu. Ni qabdi akkatti qabdu maali qabdi jechuudha isiin tun jechuudha lama takka lamaaf gaafa hirtan jechuudha takka yeroo lamaa ni hiramte maal dhufte jechuudha deessimaalii dhufuun isiisan maali jechuudha. Lama hiramuu dadhabuu isiitii fi zeeroo bira qayyisanii duwwaa tuqaa gootanii lama hirtan. Saniifuu dadhabina isiisan guutuudhaaf akkas gootan. Dadhabina eenyu guutuudhaaf dadhabina takkaasan guutuudhaaf zeeroo bira dabaltanii duwwaa tuqaa shan geessettan. Silaa guutuu taate maal jechuudha dadhabina isiisan guutuutu godhuudhaaf dadhabina yookaan hanqoo isiisan guutuu godhuudhaaf akkas gootan jenna. Garuu ammoo warra guutuu ta'e kana ittiin dabaltu zeeroo. Maaliif ifuu guutuudha saniif jechuudha. Negatiif takkaafis akkasuma jechuudha. Walii galee barattoota lakkoofsi guutuu fi lakkoofsi maangoon cita maaliiti? Cita lakkoofsa intijariiti. Cita lakkoofsa intijariiti. Jabeessaa qabadhaa lakkoofsi guutuu fi lakkoofsi intijariin lakkoofsi guutuu fi lakkoofsi maangoon cita intijariiti jechuudha. Kana gisee cita intijariiti. Karaa murame intijarirraa murame gaafa jennu waan addaa tokko isinitti fakkaatiin barattoota. Irraa murame gaafa jennu fakkeenyaaf amma intijariin gama
Gama mirgaatii fi gama bitaa jee qaba. Gama mirgaatiin positiif gama bitaatiin negatiif jee jira jechuudha. Sarara lakkoofsa irratti yoo ilaaltanii jiraatan ta'e. Inni maali gama tokkoon negatiif gama tokkoon positiif jaadeema. Gama positiifiitiin lakkoofsi guddachaa deema gaafa ol deemu gara mirgaatti jechuudha negatiif irraa yookaan bitarraa karaa mirga gaafa deemu guddachaa deema. Garuu mirgarraa gara bita gaafa deemu lakkoofsi jariidhaan waan godhaa deema jechuudha. Xiqqaachaa deema. Xiqqaachaa deema jechuudha. Irraa cite gaafa jennu kunoo gama bitaatiin negatiif ni qaba kun. Gama mirgaatiin positiif ni qaba. Saniif irraa cite jennaan jechuudha. Eenyurraa inti jariirraa. Kunis akkasuma kunoo. Saniif irraa cite jennaan garuu waa'ee kanaa kutaa isa jalqaba irratti jechuudha. Leessinii jalqaba irratti boqonnaa tokko keessatti bal'inaan ilaaltanii dhuftanii as viidiyoo tana viidiyoo warri ana agaree jechuudha. San hin dagootiin sallaaluu dandeessan jechuudha waa'ee citaati. Kana fakkaataa har'aaf nuuf gaa galatoomaa. Thank you so much. Yoo yaa.